fide umraallee na deebisee ganda makkaa kana laaffise moo laaffise laaffise jedhe wallahi goree gara algaa goree jedhaati asumatti nama kiyya warra kiyya jira jedhee beekee yoo warra godhate harba guyyaa lama guyyaa kamsaa ni deemani juma meetaa qeerroo lafeetii akka arsiisan isa baachi jedhe isa baa'u gara na nyaata. Wallahi yoo haalli mijaa'e karamasin ijaan sin arguun soqaara. Karjii kana deemnuu badaa qallicha karjiin kun fagoo. Ummata waraqaa hin qabne jira bara garaa nama nyaata sheeka isin arguu fi waraqaa hin qabnuu fi garaa nama nyaata achuma taa'e cadhi. Gaafa rabbi Nuun qabnu karjii fagoo miti makiinaan daqiiqaa 40 bichaadha. Riyaad irraa daqiiqaa 40 makiinaa. Oromoon marti sheeka gaarii miti. Oromoon marti immoo badaa miti. Gaafa Kamal galtuu fa'aa makkatti dhufanii. Kun immoo gammachuu deema. Kun immoo wal jibbiinsa irratti waa raawwachuu deema. Namni sheeka jaalatan keessan dubbisa. Salaam alaikum illee nama jaalataniini waan ati jaalatte kan amma yoo ati jaaladheettu akkamitti jaalatte kan ittiin dhabamtu bubbeen as jala. Dhiira taate shamara taate. Kaakkanaa kun immoo riskii namallee miidhuu danda'a. Isaan dubbisa. Irra caalaa walumaayii keessan kamatee inni keessa kaadha. Galma dhugaa riskii hin miidhu maaliif isin jedhe beektaa? Nama hedduu jira nama tokko amma fakkeenyaaf ati ana fakkeenyamaaf ebaluu namni tokko amma ijoolleen teenna ni jirti. Ebaluu waa goona yoo jedhe namni tokko gurra waan tokko yoo keessa buuse namni tokkoon sun waa godhuu hin danda'u gaafa garraa rabbi ni dhibu. Gaafa rabbi garraa ni dhibu. Hireetee nam takka hidhuu hin danda'u cufuu hin danda'u. Amanne osoo kanatti amannee gadi dhaabanne homaa. Akkasanii lafeetiyyaa nama ijaan wal argunu rabbiin nu haa godhuuti gurbaa san jaartii gaarii rabbiin sitti haa qabu jenna ba'ee niitii gaarii. Amma waan jedhu anillee galma dhugaa waan jedhu waa yaade. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh waa yaade maali naan jedhi ka. Ni dhagaa itti fufaa. Rabbiin kuni garii nama adaamaaf gara shaashamannee gara roobeeyyuu makiinaan itti ulfaatte dhaabataa oola ganamaan bahee yookaan isaa kudha tokko irraa argata. Rabbiin na laaffise ajjiillee na fide umraallee na deebisee ganda makkaa kana laaffise moo laaffise? Laaffise jedhe. Wallahi isinii laaffise. Ammallee niyyaa qaba itti deddeebi'uu niyyaa qaba. Namni deebi'u kun ammoo itti deebi'u asii kiinnoo nama ofii qabaachuun barbaachisaa maal godhaa gara beergoo goree gara algaa goree jedhaati. Asumatti nama kiyya warra kiyya jira jedhee beekee yoo warra godhate yoo maal ta'a? Kada era naa jirta. Gaareef dubbii argitan mata dubbii tureef argitan. Haasofni maanu amma. Amma nu akka isin reef jettan sana akka arriin sun isin tuytu hin barbaannu. Isin amma ustaaza dhugaara bidiyoo tanallee keessaan dubbattanii harkummaan keessan bakkuma deemtanitti maddi isin haa ba'uu du'aa yaadhaa keessa jirtanii. Ilmi as jalaa mootuu isin irratti qoosu lubbuun hin du'in yoomattuu hin bu'in kan jedhaniintu baay'ata TikTok irra. Ufii wanti inni barreessu waan namni dinqisiifatu faallatti hiika asoosama faallaa barate. Ilmi tokko mootuu isin ammallee ejersa tullurraan bahe ta'a. Abbaan keessa yoo ejersa ta'e tullurraan ejersa bahe. Ilmi keessan immoo Dr. Zakir isinirraan jechuudha akka Dr. Zakir jechuun ilma tokko beektanii ijoollee yeroo waliin barannu namoota muraasa saayikooloojii ofii kana xiqqeessanii lafima lafarra ooftet jettee hin qonna jettee achumaa qotaa jirti. Na yaadachiiftee Zakir naan jenna. Siimii sawaamoo maaliin hubbittanii maaliin dawwallaa mamata yarna yaadne ijoollee maana yaadachiiftee. Waan akkasitti wallaahi isin seenan keessan sheekaa roobe akkanatti illee dubbachuu baatanii rabbi biratti salaata shanan keessatti namni yoo isinii kadhate du'aa hin ta'a isin duubattu caala. Isin nama waan bira daree dubbatudha. Namni immoo eebii rabbi itti beeku dhoksate kamarra koofiyaa gaarii surree gaarii kana dubbate gaafa ji'a tokkoo fooqa irraa kufa. Oromoon sillima gaarii namaa dhaabdi nama jalaa butti immoo yoo namni irra ol ijjataa jiraate darajaa irra ol deemanii gaafa sillima nama jalaa butte fooloo isin reef jettan san gaafa du'an Oromoon fooloo namaa gooti bara. Gaafa du'an fooloon hin baay'ata. Kanaaf qaamanillee yaadanillee nama wannu argu rabbiin nu haa taasisu anillee isiniif hin bilbilaa inshaallah. Taate obboleessa kiyya mubaarakii kiyya achuma ta'a callaa rabbiin waraqaa isinitti haa baasu. Maal gootanii shorxaa sodaattanii mi shorxaanuu isin haa sodaattu. Amma nu bara wanni malee dhufe paaspoorta malee dhufe edda paaspoorta malee olii gad deemuun hin ta'u yaa. Yaadi magaalaa paaspoorta malee dhufe beekta. Moobaayila irraa paaspoorta wayii qaba. Tikeeta akkasii muree wayitaa eegamu. Paaspoorta malee sheeka kiyya ammuma si galchitii naan jee tokko. Maal abboo? Mattaawaqiyaan kee kanaa mi paaspoortaa mi?
Anu fi akkanuma deema. Masgiida illee dhaqee. Deema booyee. Gaafa rabbi irraa dhufte. Homaa. Gaafa gara irraa dhufte homaa. Aramallee akkasuma deema bahe. Paaspoorta mana kaayee takka. Riyaadii kanallee. Akkanuma deema. Qulla yusiibana illaa ma kataballahu lana. Waan rabbiin nu katabe malee homaa. Haa ta'u garuu akkana jechuun bareeda jalaa. Dhokata sababaa ta'uudha. Sababaa ta'uudha. Sababaa ta'uudha. Qulla yusiibana illaa ma kataballahu lana jedhanii karaara gubbaa dhaabachuun hin ta'u. Xiqqoo akkana jalaa shashawwaduudha. Kanuma jedha rabbiin kadhataa zikrii godhaa ofirraa deemu takka dhufnee dhiisii jedheen. Darsoo marsii ofirraa deebiin. Agamiitiin dhuftan agamas keessa turtan. Harri maa inni guyyaa nama yaadattaati. Yaadadhu harri maa inni badda. Akka biyya keenyaatti wiixata. Wiixata kiibxata harbaa guyyaa lama guyyaa kamsaa ni deemani jummaa yoo rabbi jedhe salaata makkatti. Yoo jummaa rabbi jedhe makkatti salaata. Baasnillee karaa abbootiin sa'a 12 deemami akkasiin beekta. Baasnillee sa'a 12 deema sa'a 14 deema abbo. Yoo rabbi jedhe jummaa achitti salaan. Har'aa borbicha guyyaa lama. Yookaan 3. Makka. Ilaa makka lafiiti. Warra jalaa fi gubbaa bakka bahe kaala fedhan tiyya dubbiin isinii galte. Foloo deebisaa keessaa. Dhiifamaa wajjin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foloo deebisaa. Lakin foloo deebisaa. Galma Oromoon galatoom galma dhugaa galatoomi galma Oromoon jira dhugaa bakka ustaazni kun jiran galuu kootiif baay'ee nutti gammada yeroo baay'ee nan ustaaza kana nan dinqisiifadha baay'ee natti tolu galatooma nuuf jiraadha isiniin jala naamni yaani islaamummaa keessatti bashaashummaan illee akkaan barbaachisaadha faara turuun fuula namatti toluun gagammaduun akkaan barbaachisaadha. Sheekii mataanii namuma qaree ta'anii fuula guuranii namni yeroo namni itti dhufullee yeroo mana namaa deemanillee sunillee gaarii miti saniif xaxxabina keessaniif baay'ee sin jaallanna dhugaa galatooma isiniin jenna akkasi waan mara rabbi isiniif haa laaffisu akkuma riyaad dhaxxanitti bakka biraan illee hin jiru gaa bakki kaawaan olii jechuudha saniif nuuf jiraadha isiniin jennaan ergaa baay'ee hin qabu dhugaa garuu yeroo baay'ee kan dinqisiifadhu ulamaa asirraa kanarraa keessaa nama lama tokko warra biyya baqaa jiru eenyu galma atillee yeroo baay'ee mana saarnaadii irratti wal argina jetta warra masrii keessa jiran. Riyaadi. Sheriyaad sheekii Oromoo hunda caalaa natti tolu maaliif sheekotiin keenya yeroo baay'ee jechuudha hadiisa isaanii himan kana keessatti barumsa barsiisan kana keessatti bakka filatanii nama filatanii barsiisu garuu warri suni jechuudha namootuma miidiyaa kanarraallee akka qullaa buusuu ta'anii akka qullaa buusuu ta'anillee waamanii akkuma ijoolleetti waliin ta'anii gorsanii hadiisatti manii nama hedduu sirreessanii saniif isaan baay'een dinqisiifadha ulamaa baay'een amma bakka namni jechuun amma ulamaa gurguddaarraa waa barachuu hin dandeenyu nuti maaliif bakka filatamaa bakka maraxamaa bakkoota namni hedduun itti argamu achi dhaabatanii waan dubbataniif namoota jechuun namoota hedduutu maraatu fakkaata namuma nagaatu kan dubartii qullaa boostee amii tiktokii kanarra teessu akka nama hedduu sirreessan ustaasni sun garuu ustaasi warri kaan callisanii hadiisa himuu malee namoota akkasii kana gorsanii bakkatti deebisuun isaan biratti hin argamnu ammammaatti biratti hin argamnes saniif baay'een isaaniin dinqisiifadha wallaahi laaziim akka kiyyatti sheeka roobee jedhaga akkuma isin jettanitti dhiifama. Yusuf Siraaj kana galchimee nagalchaa rabbii jedha galma dhugaa. Isaan irraa immoo gammachuu yeroo mara qabanini isaan irraa dinqisiifadha. Akkasiniin jechuudha. Gammachuu taraa namaa kenni taraa nullee taraa si eeggataa jirra. Tifuufi Yusuf dhiifama. Duraan dursee salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
galma dhugaa qabdu dhugaa fi haa godhu mana kee kana fiddoon mana qof galatoomii sheek roobe wallaahi yeroo hin ergadhaa laayif isaanii seenuu hin dandeenye sheek roobe baga rabbiin hajjillee isinii fedhee umrillee isin deebise wallaahi isinii gammanni ammallee rabbi guyyaa jum'aa nama sitti salaatu sinaa godhu Amin 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 amin. umrii dheertuu rabbi isinii haa kennu rabbi nagaan isin fide nagaalleen biyyatti isin haa galchu wallaahi silaa isin dubbisaa manxiqaa kamis keessa jira Rakkoon qabu rakkoon qabu rakkoon qabu rakkoon qabu. wallahi gisee laayifii ta'e Hantar dhageennee jennu bakka yaadum hunda nurraa gala waan yaadnu hundi inshallah. Lakkoofsa keessan kan biyyaa hin qaba gaafa biyya galtan isin dubbisa rabbi jedhe inshallah. Inshallah waluma agarra. Yusufii kan seensitee abboo Yusuf rabbii jaana seensisaa jea. Rabbumaa jaana Namni birallee ka dubbatu hawwu jira isin haa dubbisu inshallah ganuma isin dubbisa jedheetu du'aa sheeka roobe du'aa inaa godha akka faatee nagaa rabbi naaf fidu amma fuudhuu barbaade. Mukure. Mukure, magani. Rabbi sitti haa qabu kaawwan bareeda shi. Meeshaa bareeda rabbi sitti haa qabu. Madaa meeshaa jedhee dhiifa manaa godha. Intala bareeda rabbi sitti haa qabu.